Ashamar kafunee kabajamtootaa fi deeggartoota kilabii kubbaa miilaa yookiin guchiiwwanii guyyaa har'aa tiiktokoroota jajjaboo miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun beekaman akkasuma immoo kilabii kana yeroo adda addaatti beeksisa hojjechuudhaan deeggaraa jiran biratti qabannee argamna. Guyyaa har'aa akkuma beekamu guchiiwwan tapha marsaa 21ffaadhaan buna wajjin qabu jechuudha. Kana sababeeffachuudhaan deeggartoonni keenya garasitti imaluun dura tiiktokoroonni kunniin waan isin jedhan qabu jalqabarraatti isaanii wal barraa garuma isaaniitti isin dabarsina jechuudha. Maqaan kiyya Abbaa Shigidoo jedhamaati. Deeggara kubbaa miilaa Nageellee Arsiiti. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya an Abbaa Kolfaa yookaan Gammee jedhama. Deeggaraa kilabii magaalaa Nageellee Arsiiti. Xaahir jedhama. Deeggaraa kilaba bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti. Ayyee gaafii keenya jalqabaa Abbaa Shigidoo irraa eegallaa. Egaa gaafiin asi gaafadhu Abbaa Shigidoo kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii yeroo adda addaatti viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaan jajjabeessaa jirtanii kana gochuuf maaltu isin kakaase? Gaafii sirrii na gaafattee anis kubbaa miilaa baay'ee tokko jaalladhaati. Akka magaalaa Nageellee Arsiititti kubbaa miilaa Nageellee Arsii kuniin baranuma gara Pirimeer Liigii ol guddateetti dhiibbaa guddaa dhumaa jira. Kanaafis nullee ladda isaa dhaabanneeti wanta isa barbaachisuun wanta dandeenyuun wanta humni keenya danda'een isa gargaaruu feena. Feetii keenyas ammas fuulduratti kubbaa miilaa Nageellee Arsii baay'ee tokko jaallannaa baay'ee tokko deeggarras. Bareedaa anis amma gaafii maal fakkaatu si gaafadha Abbaa Kolfaa. Keessattuu ati viidiyoo ajaa'ibaa hojjechuudhaan vaayiraalii yeroo adda addaa siibaa. Horii hordoftoota tiiktookii filoorsi yookiin 500,000 ol horatteetti akka ta'e odeeffannoo akkasii qabna. Kanas asumaan nu mirkaneessitaa mee maaltu si kakaase viidiyoo kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitii hojjechuudhaaf? Ani wanti na kakaase akka jiraataa magaalaa kanaatis ta'ee akka deeggaraa kilabii magaalaa Nageellee Arsiitti. Kilabii magaalaa Nageellee Arsii ga'umsi inni irra jiru miti anaa magaalaa kanaa miti namoota naannoo biraa jiran miira itti horee kakaasuu danda'a. Kanaaf maaltu si kakaasee waanuma jiru ta'ee duris ta'ee ammas nuti ispoortiin fi aartiin tokko beektaa dhiiga namaa keessa jirtu waan ta'eef adda baasanii ilaaluun hin danda'amu. Ispoortii waan jaalannuuf aartii waan nu keessa buleef kilaba keenya jaalannaa kilaba keenya deeggarraa yaadni keenyas nu biraa nafinaa kilabni keenya Arsii bakka bu'ee Oromoo hunda boonsaaraa nu bira dhaabbadhaan yaada kenna isin jaallanna. Gaafii xumuraa Xaahir gaafii addaas gaafadha. Gaafiin addaas gaafadhu maaliif jettee ati diraamaa irratti illee yeroo adda addaa hin hojjetta. Tiiktook irra yeroo si arginu yeroo adda addaa diraamaan hojjetta. Egaa ispoortii aartiin jajjabeessuun ni danda'ama jechuudha. Gara fuulduratti kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitiif aartiidhaan diraamaa qopheessuun ta'ee beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan kilabii kana jajjabeessuudhaaf wanni si keessa jiru maali? Gaafii sirrii na gaafattanii kilabiin keenya kilabii deeggaramuu qabuudhaas kilabii yeroo ammaa bara kana seenee baruma kana waancaa fi sodaachiseedha. Jabaa fi abbatu jabeeffata akkuma jedhamu kilabii keenya keessattuu taphni addaa kun tapha murteessaadha. Maaliif yoo jettan guyyaa boruu Sidaamaa Bunnaa fi Hawaasa Kataman hin qaban. Jarsuun fakkeenyaaf yoo aachaa waan ta'eyyuu nu hadha osoo waan mo'annu ta'eeti gara sadarkaa tokkoffaa bahuu waan dandeenyuuf kanaa waan kana fakkaatu bakka deeggaruu qabnan jedha. Kabajamtoota keenya gaafii xumuraa gaafannee sagantaa keenya guyyaa har'aa xumurree jechuudha. Gaafiin keenya ittaan ammoo gaafii Xaahiritti kan wal fakkaatu Abbaa Kolfaa fi Abbaa Shigidoo gaafadha jechuudha. Gaafii koo xumuraa kan si gaafadhu Abbaa Shigidoo kilabiin keenya kilaba imala ajaa'ibsiisaa irratti argamu. Asumaan ammoo deeggartoonni kilabii kanaa yeroo adda addaatti hamilee ta'aa fi dabalaa jiru baay'inni isaanis. Kilabii kana gama aartiitiin deeggaruudhaan madda galii ta'uudhaaf wantoonni hojjetamuu qaban maal jettee yaadda? Akka deeggaraa tokkotti yookiin akka dargaggoo tokkotti kan hojjechuudhaaf fedhiinsi keessa jiru maal fakkaata? Mootii waan gaafii kana na gaafatteef baay'ee tokko galatoomii. Gama aartiitiin kubbaa miilaa kana baay'ee tokko deeggaruu barbaanna. Maaf yoo jette kubbaa magaalaa Nageellee Arsii baay'ee tokko dhiibbaa geessaara. Ammasii miti fuulduratti illee kilabii cimaadha. Kilabii gadi hin buune jedhee tan yaada. Kanaafuu nu aartiin kubbaa miilaa kana baay'ee tokko gargaaruu barbaanna. Gara diraamaatiinis yoo ta'e, bifa hedduunis yoo ta'e, bifa piroomoshiniitiinis yoo ta'e, bifa galiitiinis yoo ta'e kubbaa miilaa magaalaa Nageellee Arsii kana ladda isaa dhaabanneeti baay'ee tokko gargaaruu barbaanna. Hanga dandeenyeen hanga humni keenya danda'een
kubba magaalaa Nageellee Arsii bira jirra jedheetan yaada. Egaa gaafii qoxumuraa abbaa kolfaa waan gabaabduu tokko si gaafadha. Deeggaraa hedduu horattee jirta fuula miidiyaa hawaasaa irratti. Deeggaraan kunniin karaa adda addaatiin hojii onlaayiniitiin kilabii kanaaf madda galii osoo maddisiisee kilabii kanaaf bu'aa buusuu danda'a. Gama kanaan maal yaadda jirta? Hayyee mootii gaafii kana na gaafachuu keetiif galatoomisin jecha ani akka jiraataaf dhalataa magaalaa kanaatti miti kilabii qofaa magaalaa kana guddisuun dirqama nurra jira. Tokko karaa aartiitiin guddisuun waan baay'ee nurraa eeggamudha. Karoorri keenyas xiyyeeffannoon keenyas waan dandeenyuun karaa uummanni ittiin nu beekuun magaalaa keenya beeksisnee kilabii keenya sadarkaa Itoophiyaa darbee sadarkaa addunyaatti sodaachisaa ta'e kana bira dhaabbannee waan dandeenyuun waan itti kafalamuu qabu kaffallee kilabii keenya deeggaruu barbaanna. Waan yaada qabdu naan jetteef immoo nuti bifa fiilmiitiin magaalaa kana promoot godhuu barbaanna. Fakkeenya magaalaan kun Haraqeen beeku namni baay'een. Haraqee siin jedhu maddi koo haraqee, maddi galii kan koo haraqee, abjaataa shaallalaan gannoon ficcaan eessa dhaqee, dhugaan akka namaa si jalaa maqee jedha walaloon kiyya tokko. Otoo wantoota ittiin beekamnu baay'ee qabnu maqaa ormi kaleessa nutti moggaaseef, maqaa nutti qabatee hafeef maqaa haraqeetiin nu beeku. Amma already akkuma gaafa dirree dawaa fudhannu uummanni dirree dawaa hundi caatii qamaa jedhamee yaadamutti namni magaalaa Nageellee keessa jiru hundi akka haraqee dhugutti yaadamu miti. Haraqeen madda galii kenna garuu eenyummaa kennaa miti. Wantoota ittiin beekamnu baay'ee qabna. Wantoota kana baafnee dirqama karaa addunyaattis ta'e karaa miidiyaatis fiduu dhaloota kanarraa eeggama nurraa eeggama nuti akka dhaloota qubee kanatti dirqama qabnu kana jedhaa karaa fiilmiitiin beeksisuun dirqama kenna. ምን አይነት ቅጣት የምትለው? ኦ ነገሌ አርሲ